Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaan nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaan kanatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa fi harmoolii keenyaan yeroo hundumaa kan galateeffamu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleetti Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa fi harmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa dubbii Kiristoosiin boqonnaa lammaffaa barachaa akka jirru bolaawwan barumsa kana barachaa jirtan ni yaadattu. Guyyaa darbee boqonnaa kanaan kutaa 12ffaa kan ture barumsa wal qabataadha waa'ee gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyesuus Kiristoos gadaamii Qorontos seenee soomuusaa akkasumas diiyaabiloosiin qoramuusaadhaa fi barsiisuu eegaluusaa turre kan baranne. Gooftaan keenya egaa dursine akkuma baranne galaana Yordaanositti harka Yohaannisitti erga cuubamee booda oolee osoo hin buliin gara gadaamii Qorontos deemuudhaan guyyoota 40 halkan 40 soomee kana booda ni beela'ee foon keenya waan tuffateedhaaf diiyaabiloosis qormaata ittiin dursee abbootii keenya kuffee sana qabatee gara gooftaa keenyaatti dhiyaate. Gooftaan keenyas galanni isaaf haa ta'uti. Hangafoota cubbuu kanneen jedhaman hangafoota qormaataa kanneen jedhaman sadan soomee sooma isaadhaan booda mo'atee nuufis immoo mo'achuu akka dandeenyu nu barsiise. Kana booda gooftaan keenya ergaa achii ba'ee booda Yohaannis daandii isaaf qopheessaa kan jiru garbichi kun Heroosiin qabamee mana hidhaatti galu gooftaan keenya Galiilaatti barsiisuu eegalee barsiisuu yeroo eegalus dursee garbicha jechuudhaan kan inni barsaa ture mootummaa Waaqayyoo dhiyaatteetti gaabbii galaa jechuudhaan akkuma Yohaannis barsiise gooftaan keenyas akkasuma jechuudhaan barsaa kan jalqabe kanumaadha jechuudha. Kan inni jalqabes immoo Galiilaattidha jenne barannee irraa kanatti dhufuudhaan gooftaan keenya waggoota 3dhaaf walitti dhufee barsiisaa tureera jennee isaan kana barannee ture kan dhaabbanne. Guyyaa har'aas immoo kaasumatti dhufuudhaan kutaa xumuraa boqonnaa kanaa kan ta'uun kutaa 13ffaa yookiin immoo kutaa xumuraa boqonnaa lammaffaa kan ta'u fannifamuu du'uu du'aa ka'uu fi olba'umsa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyesuus Kiristoos kan baradudha kan ta'u jechuudha. Waaqayyo abbaan keenya akkuma yeroo darbanii har'as nu gidduutti argamuun fedhaa feyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyesuus Kiristoos gara addunyaa kanaatti dhufuunsaa kaayyoon isaa inni guddaan dursinee dubbachaa akkuma turre isuma kanadha jechuudha. Isa kam fannifamee du'ee du'a isaa kanaan beenyaa addaam kaffalee du'aa ka'uusaadhaan immoo du'a kana balleessee du'aa ka'umsa dhala namaadhaaf barsiisuudhaaf du'aa ka'umsa dhala namaadhaaf kennuudhaafidha gara lafaatti kan dhufe jechuudha. Yohaannisiin fannifamuusaa yeroo ilaallu egaan dursine akkuma dubbanne Yohaannis yeroo hidhamu gooftaan keenya barsiisuu eegalee kana booda dachee Yihuudaadhaa fi dachee Galiilaa keessa deddeebi'uudhaan waggoota 3dhaaf barumsa barsiisee raajiiwwan baay'ee hojjechaa tureera, dhukkubsattoota baay'ee fayyisaa tureera, kanneen beelaan nyaachisaa tureera. Raajiiwwan gosa baay'ee hojjechaa akkuma aadaa warra Israa'elittis ayyaana Faasikaa kabajaa tureera. Ayyaanonni Faasikaa 3 baranni barsaa ture keessa kabajamaniiru. Ayyaanota kana 3 irratti hirmaateera. Kana afuraffaarratti immoo ayyaana kan fannifamuusaa waan ta'eedhaaf ayyaana Yihuudotaa kan afuraffaa ayyaana Faasikaa jechuudha kabajuudhaaf gara Yerusaalemitti ol ba'e.
yeroo kana halkan sana duukaa boosaa duukaa taa'uudhaan faasikaa kakuu moofaa erga nyaatee booda achumattis immoo faasikaa kakuu haaraa kan ta'u akkasumas nyaataaf jireenya dhugaatii jireenyaa bara baraaf kan namaaf kennisiisu nyaataaf dhugaatii isaa kana foonsaaf dhiigasaa qulqulloota isaa duukaa bootaaf ni kennee jechuudha. Duukaa boonni gooftaa keenyaas osoo duukaa taa'uudhaan foon gooftaa keenyaa akkasumas dhiiga gooftaa keenyaa nyaatanii dhuganiiru. Kana booda gooftaan keenya yeroowwan hundumaa akka taa'es dursee yeroo barsaa ture halkan tulluu Debre Zayitiirradha kan inni kadhachaa bulu. Yeroo kanas dhiigaa foonsaa duukaa boota isaadhaaf erga kennee booda duukaa bootaa kana qabachuudhaan akkuma barsiifate gara tulluu Ejersaatti deemaa jechuudha. Achittis inni ni beekamaan akka raawwatu Yihuudaan duukaa boota 12 keessa tokko kan ta'e dursee hangafoota lubootaa duukaarra waliif galuudhaan loltoota baay'ee qabatee gara tulluu kanaa dhufuudhaan Iyyesuus Kiristoos akkam akka ta'etti agarsiisee mallattoodhaan dhungatee laachuudhaan jechuudha akka gooftaan keenya qabamu taasisee jechuudha. Kana booda hangafoonni lubootaa gooftaa keenya qabachuudhaan gara yaa'ii ni qabu Yihuudoonni gara yaa'ii isaaniitti halkaniin dhiyeessanii achumatti ragaa tokko malee ragaawwan sobaa namoonni muraasni dhiyaataniiru ragaa sirrii kan hin taane ragaa sobaatiin ragaa osoo hin jiraatin akkasumaan halkan tokkotti akka ajjeefamuuf itti murteessan jechuudha. Kana booda argatti murtaa'ee booda halkan sun baay'ee rakkisaa ture. Baay'ee isaanii hancufa isaaniitti tufaa turanii garboota illee osoo nafin jechuudha. Mataa isaa rukkuchaa turanii garboonnis kaballaadhaan rukkutaa fuudhanii kan isaan deemanii namoonni isa qaban illee itti qoosaa turan raajii kan dubbattus nuti eenyudha jechuudhaan isaa qabanii raajii akka dubbatuudhaaf gaafachaa turanii baay'ee dhiphinaan ture kan isaan halkan sana bulchanii halkan sana halkanaatiin dhiphinaan erga bulchanii booda ganama immoo gara Pilaatos geessuudhaan akka inni ajjeesuudhaaf akka inni itti murteessuudhaaf himannaatti banuu jechuudha. Himannaa isaaniidhaan yeroo ilaalamu Kiristoos dhuguma kana godhee hin argamne. Kana booda Pilaatosis namoota kana waanta beekuuf hamminaan hinaaffiidhaan akka isaan kana gochaa jiran waanta beekuudhaaf Iyyesuus Kiristoosiin oolchuudhaaf baay'ee rakkatee baay'ee yaadee garuu hin danda'amnee fi oolchuu yeroo dadhabu akka fannifamuudhaaf reebsiseera gara Heroodis ergeera. Kana booda harka isaa dhiqatee akka fannifamuudhaaf dabarsee kenne jechuudha. Yeroo kana fannoo muka jiidhaa hojjechatanii fiduudhaan bakka sanaa kaasee hanga Qaraaniyootti baatee akka deemu taasisanii baay'ee inni dursees reebamaa waan tureedhaaf dadhabii sanattis immoo irra kaa'an bakkoota 13tti kan inni kufee muka jiidhaa kana baachuudhaan jechuudha fannoosaa. Kana booda Qaraaniyoo yeroo geessan hattoota lama gidduutti akka hattuutti akka yakkamaatti jechuudha. Hattoota lama gidduutti bitootessa bultii 27 guyyaa jimaataatti bara 34 guyyaa keessaa sa'a 6tti fannisanii jechuudha. Kiristoos ilmi Waaqayyoo sa'aatiiwwan 6 kaasee hanga 9tti fannoorra ture sa'aatiiwwan kana jechuudha. Sa'aatiiwwan kana keessatti raajiiwwan gurguddoon 7 raawwataniiru kitaabni qulqulluun galmeessee jira. Isaanis raajiin jalqabaa aduun dukkanaa'uu isheetii qaama isaa qullaa Kiristoosiin fannootti isaa fannisan qaama qullaa uumaa koo namni ilaaluun qabachuudhaan aduun dukkanuufteetti addeessi dhiiga uffatteetti urjiiwwan harca'aniiru dhagaawwan babbaqaqaniiru awwaalonni banamaniiru du'oonni naannoo 500 ol ta'an ka'aniiru golgaan manaa qulqullummaas immoo bakka lamatti baqaqeeraa jechuudha. Raajiiwwan kun torban yerootti Kiristoos fannoorra ture sa'aatiiwwan 3 kana gidduutti raawwataniiru jechuudha. Innaa gooftaan keenya fannoorra sa'aatiiwwan ture kanatti lubbuma isaatiin ture osoo hin du'in jechuudha. Hanga sa'a 9tti ture. Innaa sa'aatiiwwan 3 ture kana keessatti nama dinqisiisa jechoota 7 qofa dubbate. Jechoota 7 qofa sa'a 3tti ilaala. Sa'a 3tti fannoorra taa'ee jechoota 7 dubbate isaanis kitaabni qulqulluun qabataniiru. Waaqa koo maaliif na dhiistee yaa abbaa kan raawwatan hin beekan dhiifama taasisii fi dhugaan siin jedhaa arana waliin ganata keessatti argamtaa kunoo ilma kee kunoo haadha kee nan dheebodhee yaa abbaa lubbuu koo
sitta daraan kennaa kan xumuraa immoo ni raawwate jechuudhaan foonsaaf lubbuusaa adda baasee jechuudha gooftaan keenya. Kana booda guyyaa keessaa naannoo isaa 9tti lubbuunsaa foonsaarraa yeroo isheen adda baatu lubbuunsaa kun adda ba'uudhaan seexana qilleensa irratti hidhuudhaan lubbuuwwan waggoota 5,500dhaaf rakkachaa turaniidhaaf fayyina labse jechuudha. Garasii ol deemuudhaan fayyina labsee fi warreen gidaa keessatti turan bittaa diiyaabiloos kanneen turan hundumaadhaaf Addaamii fi ijoollee isaadhaa jechuudha. Fayyina labsee achi keessaa isaan baasee. Sa'aatiin tokko roga immoo Yoseefin Armaatiyaas Niqoodimoos waliin ta'uudhaan foonsaa fannoorraa buusanii boolla haaraa keessatti awwaalaniiru. Egaan gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Kiristoos haala kanaatiin gidiraadhaan kan fannifame kan du'e faayidaa mataa keenyaadhaafidha. Dhala namaadhaaf beenyaa kaffalee jaalala amma kanaaf fannootti kan inni agarsiise kana manni kiristaanaa keenya qulqulleettittiin gocha gooftaa keenyaa kana callistee kan ilaaltu osoo hin taane yeroo yeroodhaan waggaadhaan ayyaanota isaa warreen gurguddoo sargan keessaa tokko taasisuudhaan ayyaana fannifamuu isaa kana sirnoota adda addaadhaan ni kabajji jechuudha. Egaan gooftaan keenya Kiristoos gaafa jimaataa erga awwaalamee guyyoota taa'anii dhufan guyyaa 3 boolla keessadha kan inni ture. Kana booda guyyoota 3 booda humna afaan gosaatiin du'a keessaa ka'e. Humna afaan gosaatiin yeroo jennu gargaarsa qaama tokko osoo hin barbaadin awwaalanaaf banaa osoo hin jedhin aangoo mataa isaatiin dandeettii mataa isaatiin humna mataa isaatiin maal ta'e du'a mo'ee du'a keessaatu ka'ee jechuudha. Du'a ka'umsaa kun baay'ee nama dinqisiisa. Dursee yeroo dhalannaa isaa akkuma baranne durbummaa haadha isaa osoo hin jijjiiriin gadameessa ishee keessaa akkuma dhalate asittis immoo awwaalanaaf banaa otoo hin jedhiin awwaala cufamaa keessaatu maal ta'e humna afaan gosaatiin du'a keessaa ka'eera. Awwaala cufaa keessaa jechuudha. Awwaala sana booda kanneen dhufan kan akka Maariyaam Magdalaawii duukaa bu'oonni gooftaa keenyaa isaan kan awwaalli banaa ta'uusaa arganiiru. Awwaalli banaa ta'uusaa kan argan boodadha ergamaan Waaqayyoo erga Kiristoos du'aa ka'ee booda samiirraa dhufuudhaan dhagaa awwaalchaa ture irraa kaasee cinaa taa'eera. Kana kan taasise immoo warreen dhufan akka isaan arganii amananiidhaaf jechaadha malee Kiristoosumaan keenya du'aa kan ka'e humna afaan gosaatiin awwaala cufamaa keessaadha jechuudha. Olba'umsa immoo itti aanee guyyoota kanaa boodadha. Gooftaan keenya humna afaan gosaatiin aangoo du'aa balleessee cabsee erga du'aa ka'ee booda guyyoota 40 bakka adda addaatti duuka bu'uusaadhaaf of mul'isee icciitii mootummaa isaas isaan barsiisaa tajaajilaaf isaan qopheessaa ture. Gaafa guyyaa 40ffaa immoo gara tulluu gara Bitaaniyaatti tulluu Ejersaa kan jedhamu yookiin gara tulluu Debrezeet isaan waame duuka bu'uusaa 11 walitti qabeetu guyyaan kun guyyaa kamisaa caamsa bultii 8dha. Erga du'aa ka'ee guyyaa 40ffaa isaatti bara 34 keessa jechuudha. Otoon isaan ilaalanii erga isaan eebbisee booda isaanuma gidduutii gara samiitti ol ba'ee duumessis ni simattee fuula isaa duraas isaan dhoskitee mirga Waaqayyoos ni taa'eedha. Gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Kiristoos erga du'aa ka'ee booda guyyoota 40f deddeebi'ee duuka bu'uusaa bakka adda addaatti erga barsiisee booda haala kanaatiin gara abbaasaatti ol ba'ee mirga Waaqayyoos taa'ee. Mirga Waaqayyoo taa'ee yoo jennu kallattii akka beeknu kanatti mirga bitaa kan jennu kana miti. Waaqayyo mirga bitas hin qabu. Waaqayyo bakka kana jiran jedhamu. Mirga Waaqayyoo jechuun kabajadha. Mirga Waaqayyoo aangoo waaqummaa, mirga Waaqayyoo humna waaqummaa, mirga Waaqayyoo gooftummaa guutuudhaan abbaasaa waliin taa'ee jechuudha. Mirga Waaqayyoo jechuun isaan kana jechuudha. Guyyaa kanatti egaa gooftaan keenya duuka bu'uusaadhaaf humnaaf jajjabeessaa kan ta'e hafuura qulqulluu akka isaaniif ergu waadaa isaan galeera. Akkuma kanas immoo akkuma waadaa isaaniif gale ol ba'ee gaafa guyyaa 10ffaa isaatti yookiin immoo du'aa ka'ee guyyaa 50ffaa isaatti hafuura qulqulluu isaaniif ergeera jechuudha. Qulqulleettii mana kiristaanaa keenya gocha gooftaa keenyaa kanas ni kabajji. Du'aa ka'uusaas ol ba'uusaas akkasumas hafuura qulqulluu erguusaa kana waggaan sirnoota adda addaatiin ayyaanota isaa warreen gurguddoo sargan keessatti lakkaa'uudhaan ni kabajji jechuudha.
Egaan hangammaatti kan baranne kun walumaa galatti ijoollee obbolaawwan keenya dhufaatii gooftaa keenyaas jalqabaadha. Kiristoos foon keenya uffachuudhaan addunyaa fayyisuudhaaf jecha dhufee kan inni raawwate gabaabinaan haala kanaatiinidha. Ittaanee gooftaan keenya dhufaatii kan biraa ni qaba. Dhufaatiin isaanii kun dhufaatii kan lammaffaa jedhama. Dhufaatiin isaanii lammaffaa kun gooftaan keenya kabaja waaqummaa isaatiin akka durii foon uffatee osoo hin taane gad of qabee tajaajiluudhaaf osoo hin taane kan dhufu amma kabaja waaqummaa isaatiin ergamoota isaa kumaatamaan kabajamee aangoo waaqummaa isaatiin kan itti dhufudha. Yeroo dhufu immoo addunyaan ma jirtu kana dursee bakka hin jirreetii gara jireenyaatti akkuma fide amma immoo maal taasisuudhaaf bakka jirtu kana daatu gara hin jirreetti deebisee warreen kan isaa kanneen ta'an qulqulloota qajeeltota isaaf jecha wanta hundumaa kanneen dhiisan isaan kan hundumaadhaaf shillimaa tokkoon immoo badhaasa bara baraa kan taatu jireenya bara baraa mootummaa isaa isaaniif kennuudhaafi. Faallaa kanaa immoo warreen amantaa hin qabne, warreen cubbuudhaan jiraatan, warreen gaabbii hin galle, dhiigaa foon isaa warreen hin nyaanne yeroo hundumaa waaqayyo adda ba'anii kanneen jiraatan immoo isaan kunis filannoo mataa isaanii waan ta'eedhaaf kan isaan filatan sana bu'aa filannoo isaanii kan ta'u gidiraa bara baraa isaaniif kennuudhaaf kan itti dhufudha jechuudha. Kun immoo dhuma addunyaa jedhamee beekamaa gooftaan keenya yeroo kanatti ni dhufa. Dhufaatii isaa kun immoo dhufaatii lammaffaa jedhamaadha. Egaan saboota waaqayyoo walumaa galatti waa'ee Kiristoos foon uffatee kan inni raawwate hundumaa gabaabinaan haala kanaatiin ilaalleerra. Boqonnaan kun waa'ee Kiristoos nama ta'e raawwate hundumaa haala kanaan gabaabinaan kan itti baranne asumatti kan raawwatudha. Boqonnaa sadaffaa mata duree haaraatiin kutaattaa nutti qabannee ni deebina. Kan barannee kan dhaggeeffanne hundumaa laphee keenya keessa nuuf haa bulchuu. Kutaattaanuun boqonnaa haaraatiin hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.